hordoftoota keenyaa jirtu nagaa keessanii nutis nagaa keenya jirra akkamisin fayyaadhaa jirtu nutis jirra nagaa keenya akkamisin hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtanii nagaadhaa jirtu nutis jirra har'a maala nyaadha seetanii hamburgerii nyaachaa jira kotta nyaadhaan isin jedha hamburgerii ergaan biyya arabaadhaan dhufe nyaadheen beeku waaqa amma mana dharraasisuu jammaree naananii nyaadha jechuudha qowaa kon jira qowaa kooti lammiin hin jiru lammiin nyaabiteetu inni hamburgerii nyaachuun jaallatu waan ta'eef ba'ee jechuudha amma namaraa nama bilee fennaan gadi ba'ee ani immoo hordoftoota kiyyatti taasifama kan hin nyaadhu jedheeni sinitti taasisaa apa nasi kokale merindam tali nah nyataan jira jarra nambisan sini jedha si paulan jedha kun burgeriidha arga no garuu specially normally kan jedhamu jira ani garuu normally na jedhe specially miti specially beri ibala maksudnya teman normalin mo ibala macam teman coba karena normalin aja jadinya dengan dini coba normalin specially dapur untuk kokes sawan unda sini nak coba kun immoo daabboo keessa xixinneessanii daabboo keessa naqachuudha. Inni xiqqoon deemsa guuteedha. Guuteen jira. As keellaa baay'ee hoteen hin jiru jechuudha. Keellaa riifaa hin jiru. Nyaatuma adda addaa qopheessu malee bargariin hin jiran fakkaatu hin beeku. Garuu as jira en feenoon gaafadhu jira nyaachaa irratti lammiin dhufee jira garuu viidiyoo keessa galuun barbaadu garuu taa'aa jira dhufeera waan dhugaatii dhugaadhaan nyaachuun barbaanne mi'aawaa ini bilang sebenarnya nana bareda miti waan ta'eef ulfa waan ta'eef kookaa jajadheenna jiru ani mirindaan jajadhu
Inna kana sininya aga kana burgerinya cara bakki isaa garuu baay'ee mul'atu hundi mimmisaa sagaleen jira daandiirra waan ta'eef akkanatti bakka yeroo tokko tokko nyaataniif haa ta'u gochuudha birriin uffatiin badasi hin guutu waaqa nyaatanis dhiistanis hin guutu kanaafuu waan nama fayyadsiisu hundaa nyaataas hin jira jireenyi biyya keenya xiqqoon ulfaata ammoo kanatti hin godhu son kanatti hin godhadhe yoo keessumaa dubartoonni nuti warri mana qabnu amma birrii amma kanaatiin amma kana waan tokko nyaatu osoo akkas godhadhe yoo jenna malee nan nyaadhaan jedhu warri dhiiraa garuu waan barbaadan nyaatu waaqa yeroo ba'an akka keenya hin dhiphatan jechuudha mana keessa soo kana godhadhe mana keessa soo ittiin amman kana balleessu kana godhadheen jedhan iddoo tokko yeroo ta'an birri kuma meeqa baasanii ka'u jechuudha nuti garuu mana keenyaaf yaadna nyaata warri dubartiin kun nyaataatu na laayif shannaa godha laayif shannaa godhan isin jedha Lalu? Nyaanni nasi jechuudha amma fedhoota akka biyya arabaa mi'aawaa qaba seeraanis foon itti naqanii isheen jedha laayif shannaa godha laayif nyaanadha sun kabajaa kachapi ayyaana ture inni sammuna kana manaan baane kanaaf har'a lammiidhaan bargarii naaf feelin tursiin si affeera naan jedhe inni garuu kana bargarii barbaade inni sinin jedha laashar godha tam nyaadheen finne garuu galan nyaadha suuta een nyaadha maaliif jennaan sa'aatiin mana se'uun galanna dabbaraanne sa'aatiin keessa naa deema qassa een nyaadhee gala baay'ee